dhaggeeffattoota keenya sagantaa egeree artii irraatiin wallisaa tokko wajjin walisin barsiifna isinis nu caqasaa kan waliin turtan isiniin jennaa anumas funkaasawni wallisaan irraantana isin wajjin wal barsiifnu kun eenyu kajoo isumarraa wal barree wajjin haasoo keenya jalqabna maqaa keetii fi lamma keessirtu nu himtee eegal. Maqaa kiyyaa artistii Shaggaa Gursum naan jaani garuu maqaa Gursumiin waamamuun beekama. Akkamitti gara weelluu seente akka gara walli seentuu fi eenyutu si kakaasee eenyutu deeggaree waan jiru haasoo hinume. Waa sirbaat irratti gaafumaan galuu jalqaba irratti waloloo fi yadaloo qindeessuuniin beekama dandeettii uumamaan hin qaba. Faraan baddeessaatiin hedduu takka walitti dhufeenyaa fi dhiyeenya waan qabnuuf gama sirbaa kana fiduu danda'e isaa jechuudha. Akkasirratti sirbaa kana dandeettii qabdaa maaliif hin hojjenne yaada jedhuun itti na kakaase waloloollee akka nam tokkootitti yadalallee na gargaaraa akka ture isaa jechuudha. Akkasitti sababa isaatiin illee na fide jechuudha karaa sirbaa jalqaba bara 1999 akka Itoophiyaatti immoo akkas na fakkaate jalqaba ture jechuudha. Akkasirratti karaa sirbaa dhufuu danda'e jechuudha. Wanna artistu Faraan Baddeessaa si gargaareen cinatti keessa kee artiin akkamii artiin jiru fedhiin jiru maal fakkaata ture? Fedhiin kiyyaa inuma mooshinni gisiinsi inuma sirba dhaga'u hedduu takka jaalalaa natti uumama. Inuma gizuma sirba dhaga'u weellisaa gizeen argu ifumaafu weellisaan ibsaa kan muuxannoo fi wanni isaatu hin qabne jechuudha. Hedduu takka mooshinni waan jeebsuun beeku. Dhaloonni keessatti dhalattee guddattee? Dhaloonni kiyyaa aanaa Gursum magaalaa Funyaan Jubaati sababa sirbii kiyya fudhatama jalqaba irratti arkateen maqaan Gursum akka yaamamu Shaggaa Gursumiin na waamamtee jechuudha. Naaman kana jechuudha. Hangamaatitti weelluu hangam takka maxxansistee kaasetta hangam takka baaftee kajoomee nuu himi? Asirratti weelluu hedduudhaan qindeessee kaniin qilleensa intarneeta gubbaan geessu ni jira. Kaniin osoo hin godhin dhiisin sirboota jaalalaa babbareedaa qabee taa'uun jirus ni jira. Ammallee albaba 2-3 kaniin qopheessee taa'uun ni jira. Sababni irra guddaa uummata keenya keessattuu akka aanaa keenya akka aanaa Gursum kanatti fedhii fi hawwiin nama artiitiif qaban gadi bu'aadha. Beekamtiin isaan gartee qabaniifis gadi bu'aadha. Kanaaf deeggarsinis hin jiru. Akka nam tokkootitti nama deeggarsa nuu godhullee hin qabnu as keessa jechuudha. Ifumaaf tattaafannee kanaa as baane malee warri dandeettii qabu anaas dabalatee akkasumas shamizeellee jiranii xahallee jiranii warreen weellistoonni hedduudhaa jira. Warreen gartee miti beekamtiillee silaa gurguddoo harkatan dhokatanii taa'u jiranii jechuudha. Asirratti miidiyaan keenya jaalatamuun OBN isinis asanitti argamtanii barbaadanii nu asbaaftanii sagalee keenya nu fuutanii uummataan biraan nu dhageessuudhaafis hedduu takka isin galatoomfannaa isinis galatoomaa isiniin jenna. Mee weelluu kee irraa kan dhaggeeffattoota keenyaas afeeruu barbaannu waan ta'eef afaanillee irraa nu jettee achi booda immoo weelluu kee dhaggeeffattoota afeerree boodarraa osoo biraatiin as deebinaa tokko nurraa jiime. Ilillii barii birraa biyya jaamtuu dardaraa kaniisa taheen dhufa qilleensa rambarara damituu dammanadii. Mi'eessitu waan maraa siinaara galfadha tanaafis jarjara sinkabaa yaadan qabu anamma jiruutiyaa hamtuu narraa sin argin bada jaalalleetiyaa abshiiruu anaan jettee ana jajjabeessita jechoota jalalaatiin sutaatti na gorsita ati waa mara qooti falaqinni tuumara dagalee jiruutiyaa. Kanaaf na seente gara. Ilillii barii birraa biyya jaamtuu dardaraa kaniisa ta'een dhufa qilleensa rambarara damituu dammanadii mi'eessitu amaraa siinaara galfadha kanaafis jarjara. Dhugaa fi bareedinaan biyya jaamtuu dardaraa kaniisa ta'een dhufa qilleensa rambarara damituu dammanadii mi'eessitu amaraa siinaara galfadha kanaafis jarjara. Sinkabaa yaadan qabu anamma jiruutiyaa hamtuun narraa sin argin bada jaalalleetiyaa abshiiruu onaan jettee ana jajjabeessita jechoota jalalaati sutatti na gorsita. Sinkabaa yaadan qabu anamma jiruutiyaa hamtuun narraa sin argin bada jaalalleetiyaa abshiiruu onaan jettee ana jajjabeessita jechoota jalalaati.
ati waa mara kooti lafannitu mara dagalee jiruutiya naaf na seente gara ati waa mara kooti lafannitu mara dagalee jiruutiya naaf na seente gara gara barii birraa fiyyayyaamtu dardaraa kanniisa ta'een dhufa qilleensarraan bararaa namituu dammanadii mi'eessitu amaraa sinin haara galfadha kanaafiisi jarjara dhugaa fi bareedinaan fiyyayyaamtu dardaraa kanniisa ta'een dhufa qilleensarraan bararaa namituu dammanadii mi'eessitu amaraa sinin haara galfadha kanaafiisi jarjara singabaa yaadan qabu anamma jiruutiya hamtuun narraa sin argin bada jaalalleetiya abshiiruu onaan jettee ana jajjabeessita jechoota jalalaati sutatti na gorsita singabaa yaadan qabu anamma jiruutiya hamtuun narraa sin argin bada jaalalleetiya abshiiruu onaan jettee ana jajjabeessita jechoota jalalaati sutatti na gorsita ati waa mara kooti lafannitu mara dagalee jiruutiya naaf na seente gara ati waa mara kooti lafannitu mara dagalee jiruutiya naaf na seente gara gara singabaa yaadan qabu anamma jiruutiya hamtuun narraa sin argin bada jaalalleetiya abshiiruu onaan jettee ana jajjabeessita jechoota jalalaati sutatti na gorsita singabaa yaadan qabu anamma jiruutiya hamtuun narraa sin argin bada jaalalleetiya abshiiruu onaan jettee ana jajjabeessita jechoota jalalaati sutatti na gorsita ati waa mara kooti lafannitu mara dagalee jiruutiya naaf na seente gara ati waa mara kooti lafannitu mara dagalee jiruutiya naaf na seente gara gara sirba jaalalaa fakkaataa eenyuuf wallifama akkalatti gargaraatiin kan weellifamu sirbi waliigalaatitti moo eenyuuf wallifame taniin gartee mi'aggaa sirbi kun akka waliigalaatti jaalalaaf ni taha nama tokko akka jaalatteefittis ni taha asirratti wanni qaxabju sirbi kun duraan akkaan ani itti qindeessetti taniin an jaaladhu maqaasiitiin waameetiin yaa abaluuti jechuu ni barbaade asirratti faraan baddeessaa immoo lakkii bada jaalalle siin qabaa yaadan qabu hamma jiruutiyya hamtoon narraa sin argin bada jaalalleeti jaalallee godhii naan jee nama hundaaf ta'a maqaasiin dheedhii naan jee akka nama hundaaf ta'uttiin gadhiisee jechuudha sirba kana jechuudha. Waggoottan hangamma artii keessatti kana keessatti haalonni gufuusi ta'an si rakkisan akka hojii kana hojjenne maalfaa ture akkami garuu bira dabruu dandeessi. Dhugumaa wanni kanaa kun hedduullee kana ulfaate keessaa na gaafate wanni gufuuna tahaa jiru keessaa sirboottan hojjedhee gadhiisuudhaaf takka wanni na daangeessa ana qofa osoo hin ta'inillee uummata biraatillee takka dandeettii osoo qabu wabiillee dhabuu harkaa waan ittiin hojjetu waan istiidiyoollee dhabuu gargaarsa tokko tokko dhabuudhaan walleen tiyyalleen tan ukkaanfamtee ni jirti akkaan silaa jaaladhutti sirboota singilii gadhiisuu hin barbaanne silaa kilippii hojjechuu barbaada sababa wabiitiinis ta'e sababa kana garaagaraatiin walleen tiyyalleen tan ukkaanfamtee ni jirti sababa kanaatu gufuu nutti jira malee akka biraallee wanni daangeessu hin jiru kanaan jira. Meegaa artiin ka'umsisii afran qalloo yeroo laaltu haalli sochii artiidhaa gara bahaa jiru maal fakkaata maaltu ture akkam ture gaafa ture gaa beekamaadha wallistoonni qabsoo adda addaa keessa dabranii dhorkaa meeqa keessa dabraniiti kan weelluu oromoodhaaf artii oromootiif bu'uura ta'uu danda'an haalli amma jiru maal fakkaata. Kan duraatiif kan ammaatirraa
hedduu garaagarummaa qaba. Gaafa duraa yoo taate akkanumatti dandeettii ati qabdu dhuftee kan sagalee teetillee sirraa fuudhee qilleensa irra si oolchee amma rakkoo sii beeksisu hin jiru. Yeroo ammaatti miidiyaan keenya jaalatamuun dhufee rakkoo nuti qabnu mana manatti nu gaafata. Sagalee teenyallee nurraa fuudha. Haala kan duriin ati samii dachii garagara. Kanaafuu jijjiirama guddaa karaa artiitiin kan ammaatiif kan dura garagara guddaadhaan jira. Asirratti gammachuun silaa akka mataa kiyyaatitti walleen silaa qopheessee harkaa qabuu fi kaniin silaa gadhiisuu barbaadu. Walleen tiyya guutuun amma tan jaalalaati. Walleen silaa hawwataa silaa sadarkaa addunyaatti illee silaa itti beekamtii fudhatama harkattu awwaalamtee taa'u jirti sababa garaagaraatiin. Uummannis rakkoon teenya guddoon aartii afran qalloon wal quban qaba. Guddaan xiqqaatu uffata. Fitti si as fuudhee siiniin mari'atu. An weellisaa guddaadha jaa sirraa qorrifata. Sababa kanaatiin qufaatii hedduu waan dhufuuf akka afran qallootitti wal waamnee gatteenya waan tokkotu waliin hojjennee wal mari'annee yaada joon qaba. Tokkummaa cimsuun wal cina dhaabbachuun akkuma duratti jechuun abdii qopheen faan namoota dandeettii sagalee qaban walalloo qopheessuudhaan akka isaan wallisan gargaaraa ture. Wal cina dhaabbachuun gaarii fi bareedaadha hajuu kan nu kaafte. Akkasumaan dhugaa weelluu yeroo dhiyoo keessa eegalteeti gara fuulduraatti adeemsa haramitti weelluu keessaa boodhamoo weelluutti fufuudhamoo gama kanaa wannis keessa jiru maali? Karaa kanaan inumaatu weellee keessattuu afaan Ingiliffaatiin fi afaan Amaariffaatiinis kolleekshina saba adda addaa akkasuma ammallee Tigiriillee dabalatee Guraageellee dabalatee ammaas akkasuma sabaa sabalamii Itoophiyaan dabalatee kan qopheessellee jira. Itti fufuudha waanii hawwiin kiyya guddaan artii kana galmaan gahuudha. Galmaan gahuudhaaf garuu immoo wanni garii takka takka tan gufuu tan namatti taatu sana akka gartee miti gufuun tun nuti hin taane warreen gartee silaa wanni kun cinaas dhaabbatanii nus gargaaranii nus millatanii dukkana keessaa karee ifaa akka nu baasanii yaada qaba. Asirratti amma walaloo sirba waa'ee barnootaa jiru tokkollee makaniin qabadhee qopheessi tokkollee numa jira yoo sagaleen naajiyyattillee nama si dhageessu danda'u. Ka'aa baradhaa barnoonni wanni nama boonsisaa. Ka'aa baradhaa barnoota wanni nama boonsisaa. Dura bootti teenyaa lonu eessisaa. Namni baratee keessaa bahee haadhaa fi abbaa caayaa teessisa. Namni baratee keessaa bahee haadhaa fi abbaa caayaa teessisa. Tadur nu kutte shenaan nu jira baranne barsiisuuf jabaachaa jirra. Sammuun tokkoraa hin feetu shira biyya too guddisuuf si wajjin jira. Biyya too guddisuuf si wajjin jira. Aduun tun biite waa oliin deebitu gabrummaan nurra buute walii waa nutti hin deebitu. Jabaannee walis quba qabaannee wal kuffisuudhaas dhiisnee hara qaroominaatii fi hara jibbaa fi shiraatirraa utaallee hara jaalalaatti haa deebinuu agarsiisa. Asirratti barnoota irra jabaachuu wal barsiisuu. Asirratti barnoota gizeedhaaf hin jiru. Beekan karaa artiittis ni fudhata. Barnoota artiidhaaf qabdu dandeettii artiidhaaf qabdu wallaalaa kanaas dukkana keessa jiru dandeettii ati qabduun artistummaa qofa osoo hin taane ija banuu fi waan gartee miti jaalala tokkummaa uummata keenya jidduutti uumu. Keessattuu ammaas inumaatu bara 2020 amma sirbaa abiyyi tokko qophaa'ee haalaan naamijaa odite. Abiyyi qophaa seenaa hundinuu si jala deemaa. Alagaa fara deemaan hundimaa suma qeeqaa masirraa hin dhaabbanne masirraa hin baaranne. Warri waa hin beekne seenaa. Amaaraa Tigree silteedhaa jira Oromoo jira. Amaaraa Tigree Oromoo jira silteedhaa jira. Walii hin lollu nuti tokkummaan jirra. Itoophiyaan armee haadha hundumaa hammattuu mara. Kan ijoo kana amma kan waa'ee jaalalaati irrattis tokkummaa cimsu kana weellistoonni keenyas jaalala qofa osoo hin taane kan tokkummaa teenya cimsu jaalala teenya jabeessu xiqqaa guddaan osoo sabaa sabalammii addaan hin fille gama jaalalaatti karaa nu deebisee uummata keenyaaf wanni ta'uu qabaa barnoota ta'uu qabaa artiidhaaf wanni hin dhaamu isa kanaa jechuudha. Afraan baddeessaa akkas jabeessaa ture akkas gargaaraa ture dandeettii qabdu jee akkas deeggaraa ture nu himte. Weelluu isaa keessaa tam jaalattaa afaan nurraa jiiti. Achi booda immoo weelluu san afeerree ammas qabxii biraatiin dhimma biraatiin haasoo biraatiin walitti as deebina. Sirba isaa keessaa hedduu takka kan natti tolu. Inumaatu akka yaadannootiin kan inni irraa qabu jira. Inumaatu isumaanuu guyyaa tokko maaliin jee sirbi kan keessa boo nama fayyaa dhabee hidhinsaa hin jeen. Hidhinsaa jeetiin gaafadhe. Akkam jechuudha boo sirbi kamiin nama dhinsa dooktaraan nama dhinsaa jeen ni qofle hedduu. Anis yeroo sanitti
alaan ture biyya alaatiin ture hedduuta kana koofle doktarri nuti qabeenyu doktara manaa kamaati faraan baddeessaa immoo isaa dhufeeti arran taladin suu danda'ee jaanii hayyootteen warri ummaalee wal gaafatanii hedduun ajaa'ibeerraan dhaabbadde amma dadhabamtee dhufte dawaas fudhatte kana jaanii haasaawanii gizee sirbasan nasiibuma rabbiitiin itti bane mucaan ol qaatee maddaan sitti itti dhagufte tan duraan ciisu jirtu shagin gootu akka faraan baddeessaa meerra dhiisaa ma ittiin talti achi jaalala dhukubse akkasitti hedduu takka sirba sanniin dinqisiifadhaasi meerraajii takka sagalu qabi karra teessan dura hedduun deddeebi'aa ijumaan si argu yoomin darraa bahaa kana kajooma sana ammaasii intala ulmaa takkaan argee ammaas intalti ulmaa gaa ree fudhaltee ciisu jirti akkuma sirba san dhageessetti meerra dhiisinaan jette anuma kana barnama biraatiin osoo ulmaa ciiftu meerra dhiisettee isii ammaasii harka akkas gootuun argee hedduu sirba sun hedduun dinqisiifadhee waan ajaa'iba natti keessa hedduun dinqisiifadhe sirba sun hedduun natti tola jechuudha. Sirba kana gaa dhaggeeffattoota keenya afeerreeti kan as deebinu dhaggeeffattoota keenya sirba faraan baddeessaa wallisaa shaggaan isin afeere caqasnee as deebina ammaas nu waliin tura. Sandura ogunda dibia ijuman se arfu yomin daraba sininde mara angutun irgada yada khena himi sini maria jiru to sadada yoni nan se dabe jana la jonu Adana Debu jalala sana Darra wali bana Yada wali galli Jalala sorana Adawi jalala Enya gara gurna Asida jalala Enya gara gurna
jalala tumte jalala teenya mufesini wal dabantanu na jalento wal jalani redumani naduraya dawin jalako nasuwali bumerbi lamenitan ni kadabe bukesungan kamunandi sadi jalala na marajidi maluman na tuite makana na gode adi jalala na marajidi maluman na tuite makana na gode haye as deebinee jirragaa wallisa shaggaamee mudannoon egaa artiqee seentee mudannoo akkaan ajaa'ibaa nama kofalchiiftuu fi hedduu tan ni raanfanne mee nu kaasiiti wajjinaa kofallee bashannaneeti dhaggeeffattoonni keenya sakattiin bashannan gaanii abdannaa maaltu si mudate? waan na mudate irratti mucaan saahibuma kiyyaa walistoonni keenya ijoolleen saahiban kiyyaa akka aanaa gursumutti jarri artistoonni waliin jirru kun hanquba qabus ni jira mucaa san garuu maqaa dhabuun barbaanne ani yeroo saniif jalqaba sirbattiin seenu jira sirbisaa sun hedduu takkanatti toleetiin sirba san sagaleetti jangizeen jiru hedduu takka miidhageeti hedduu takka fudhatama argate inni san ani gadi hin dhiifne dhagahe sirba kiyya kanatti naaf kaaftamoo kaaftu feelti qashoo mooree feesbuuk irra kaaya maaltu maa singee narra tolchite narra bareechitaa dabinaa kaasii abuun kaasu natti toleetti sirba kana gadi dhiifte sirba hawaasaaf gadi dhiifama dhuunfaaf gadi hin dhiifamuu jennaani guyyaa kaan qolqaa fudhatee mana nadhube maalirra tolchita aboo sirba kan kee tolchu nama sirba innis kan hin gadhiisni qabaasan kajaa'ibaa narra tolchite yoo kan gadhiiftu taate akka seenaa tokkotti gaa sila rakkoon qabu bar jennaani ani fadhu naa kaasee waan kiyya jeetii kaafatee jechuudha akkasitti nama artistoota gadiitti illee na himee warraa kaasiif naan jaanitti irraa kaasee hedduu takka na ajaa'ibsiisee jechuudha achirratti innumaatu illi hin na seene bas jabaa dhekkaan hojjetu na godhee waan sanii mudannoo saniin qabu. Egaa wallistoonni egaa duratti wallisanirraa amma ijoollee lafa haa jirtu weelluu nama isa dura laaleetii san taphatee san jaalatee gara tasaatitti deebi'a waan ta'eef egaa namni haalli akkasiillee silaa baramuu qaba ture jechuudha karaa wal garsiisuun dhuguma egaa weelluuti osoo nan hin beeksisun qabdu jechuun sirriidha garuu immoo wal malaa mariidhaan wal quba qabaachuudhaan silaa ta'uu qaba ture ati immoo sirba isaanii gallakkisee jira ati gallakkifnaan maaf gootaadha garuu inni gadhiisee jira na dura immoo waggaa tokko lama ture gadhiise inni ni dagate immoo annat toleetiin akka malee maaliif gaa wanni dhagahu sirboota gaa durirra deddeebinee gaa akkasitti akka hojjetamu gaa waan naaf galeef irra guddaan sirbiin nan jaaladhu sirboota dur keessa amma Adam Haruunii fi Abrahaam Baadiyyaa haalaan jaaladha. Isaan keessaa tokko nuujii mee jaalattu waan keessa Abrahaam Baadiyyaatii fi Adam Haruun artistoota ciccimoodha akkaataan isaan itti sirba qopheessan yeedaloo fi walaloon isaanii waan ummata keessa jiru kan tuttuqu jechuudha. Abrahaam Baadiyyaa kaniin akkan jaaladhu sirba lama kan dhagayeemu jira. Tokko irratti inumaatu kan irra deebi'ee qilleensa gurra ummataatiin gahee jira akka haariyaa deddeebisee. Kaan ammoo amma kaniin sila kasaa irra deebi'eerra haala toltaa amala toltaa haala toltaa amala toltaa guutuu irruun qabne bareeda qabda jalala qab kottu meena wajjin galtaa nama maramtaa. Kan inumaatu akka haariyoomseetiin isa kana maqaa isaaniitiin mul'isee kan akkan jaaladhu keessa ammas Abrahaam Baadiyyaa kanarra shankoora lagaa shumburaa shaggaa sibiina shaggaa loqoo alangaa wayi jalalan rakkaa na biraan deeminkai jalalatee hamtuu naqaban argaa bareecheessi umee haala gaarii qabdaa garaa halli keedaran kaayaa خادم عرون كيسا يا جلالي تنتو يا دلنا سلطاني بويو ودودو سانا كوفا مو قدر لكن كتير يقولوا Walisa Faraan Baddeessaa si gargaaree fakkeenya sitee jira. Faraan Baddeessaa baay'inaan sirboonni inni qopheessu jaalalatti kan xiyyeeffatan jechuudha. Walisaan kun jaalala qofarratti xiyyeeffataallee yeroo namoonni takka tokko yaada kanneen dhaga'ama. Ati yoo weelluun ati qopheessite baay'inaan gara nama jetti moo maal fa'aa ammatti
reefullee tabarnoota irratti xiyyeeffatu tokkummaa irratti xiyyeeffatullee akka hojjettu nu himte bal'inaan garuu harma faranaan san deemuu jirta. Isumaan ta'uu amma sirboota ni gadhiisu kun faraan uma jaan amma shaggaa gursi minna beekan sirba haaree gadhiifamu hunda garuu sirba kiyya faraan baddee isaa uma jaan maaliif fi sababa jaalala qofa inni hojjetuu fi waa'ee jaalalaati irratti waan hundaa'u ammallee karoora kiyya abdiin kiyyaas kanuma waa'ee jaalalaati irratti kana malee kaayuu waa'ee barnootaati irratti waa'ee beekumsaan qabu keessa kiyya wallaalaadhaaf ibsuu hara sirbaatiin waan silaa nurraa eegamu maal godhuuf hawaasaaf akka qabnu mootummaan keenya waa'ee kanarratti waan barbaachisaa fi fudhatama qabaatee maal akka nu godhuu qabu kanarratti barnootaan gartee miti dabarsuudha yaadni kiyya hara kanatti fufuudha. Jaalalatti gaa akkanatti xiyyeeffattee wallisuun kee maali? Seenaan kee gama jaalalaati yoo as deebine shaggaan wallisaa artisti shaggaan bultii qabamoo jaalallee qabamoo nama jaalatuuf wallisee beekamoo hajoo yoo isin gaafanne kame? Dhugaa rakkoon qabu namatti kaaniin jaalanne hin jiru dhugumaa tanumaan jaaladhe garuu ammoo bultii hin qabu. Irra guddaan namaa ammoo inumaatu akka yaadutti takkaa miti hanga afurii qaba jaanii yaadan. Maaliif namni akkanatti jecha jaalalaa darbatu kuni namni akkanaa kun akkamiin lafa ta'aa bilbilee kanaan joos ni jira. Asirratti hedduu takkaanis na ajaa'iba. Maaliif yoo jette dhugaan jechoota kanaa takkaa'oo sirboota gizeen qindeessu anniin beekaa takkaa'oo fudhatama naaf qabaa osoo hin ta'in fudhatama naa qabaachuu namaaf beeka malee hawaasaaf beeka malee hin beeku. Asirratti gizeedhaaf hin qindeessu. Irra guddaa amma sirboota hojjedhee nama yoon fiffiin kaniin namaa kan nuti eega gadhiifame booda amma sirboota irra guddaa amma namaaf hin kanna namaan kan nuti namni gormu maqaa dha'uu hin barbaanne. Yeroo hedduu meediyaa irratti immoo ni dhiyaata isaa maqaa kiyyallee dubbatu illee hin dhageenye. Amma faraan baddeessaa jeetiin amma akka inni waan hunda na gargaaru himuu jira silaa maqaa kiyya dhoosuu hin qabu ture. Eega maqaan isaa beekame booda maqaa kiyyallee hin dubbanne anaatu achiin gahee immoo silaa isa. Waliif qooda kaayuunis gaariidha. Namni keenya qooda waliin kaayu akkasuma immoo mucaa tokko sirba guututti khaniin kanneef jira. Boodarra sirbi kun ayyeega fudhatama bareedaadha jennee laallee amma Khadir Martuun sama sirri na gargaara. Khadir Martuun sirba jaalalaati irratti ambassa goobas kun haala kanaan jabeessa hedduu takkaan jaaladha sina jaalata Khadir Martuun. Amma deeggarsa isaaniitiin amma dhuguma rabbii dubbachuuf wallahi faraan baddeessaatii fi Khadir Martuun nama tuffatuu miti nama ifollee ol qabuu miti jarsan hedduun jaaladha. Akka nam tokkotti nama na dhiyaatee yeroo hunda dawwalee na hojii haasaa waa'ee aartiitii irratti akka aartiitti hojjennu akkana godhe naan jirra isaanii jechuudha. Asirratti mucaa tokko sirba akkuma gartee isaan kana kararra kaayin kanatti fuudhee kararra kaayee sirba kana fuudhee gadhiise. Mucaan eegumaan sirba kanneef gadhiise keefa gaa'ee sincaallee manaan jeemita. Keef gamma gaa'ee sibira kutee mun kunne naan jee. Bareedaa maashallaa kuttee jirta ammallee jabaadhuti. Silaa wanni naan malee immoo akkanaa miti bargaa na jeen. Boodiyam maalaa gotee miti kutii naan jee. Hawaa galanni nama keenyaa kanaa hanga ja'amu takaan gahee jechuudha. Jecha badaallee akkasii afaanii isa bahuutu jechuudha. Dubbachuullee marban jechisanii. Wal deeggaruun namni yeroo wal utube wal galateeffachuun akkana jabaannee waliin hojjenna jedhanii waliin deemuun barbaachisaa akka ta'edha amma wanni ta'uu qabu. Akkasumas illee ijoolleen keessa isaanii artiin jirtu yeroo eenyu karaa nu garsiisaa yeroo kam taanaa warreen jaanii yaadan faatu jira. Isaaniinoo maal jettame? Jabaadhaa iboo dandeebiina dandeettii isin qabdan hin awwaalina akka nam tokkootitti gara dandeessaniin nu dhiyaadhaa nu qunnama waan dandeenyuun isin cina jirra isin gargaarraa jabaadhaan jaan warreen keessattuu waa'ee biyya keetii waa'ee hawaasa keetii jechoota tokko waan ibsiturraa waa'ee jaalalaatiin keessattuu waan ummata fayyada yoo kan qindeessitee kan hojjetu taate waan seenaaf illee waan si fayyadu waan ta'uuf maqaan keenya dubbatamaa waan gaarii hojjechuudhaaf jabaadhaa iboo dandeebinaa hin jaan. Aartiin siif maali mee amma aartiin gosa garaagaraa qabdi sirbarra jirra amma sirbarra jirtaati siif maali aartiin maal ittiin hojjetta maal ittiin ibsata? Aartiin aadaa tiyyaatiin ni ibsa akkasuma ammaa si fedhii tiyyaa fi hawwii waaniin afaaniin amma takkaa nama tokko jaaladhee takkaa hoo jaalalti dhiiraa dhalaan qabdu dhiira ta'ee kan namii dherra takkaa hoo dhalaa taatee taniin jaaladhee itti ibsachuu dadhabeerra hedduu takka amma ni jirti mucaa takka lubburraa hin jaaladhee isii tana amma ana jaalattumatti hin fixadhee ilaalamma wajjin asfiitisuma isin hoo qoolti akkuma kiyyaa sana jaalattiif hin ta'a amma boodarra eegaan dubbiin naa galte booda isii tana akkamittiin gartee miti na jaallattaanan jaalattu osoon hin hubatin jarjareensi jaaladhe way ani haa baduu jeetin amma sirba zakariin achi kaa'ee jira hojjedhee amma gadi dhiifne malee taa'u jira asirratti
Sikorse ijee taa'i lubbuutiyyaa rakkeessini bakka sini malleeni fintikkeessini bakka si waamne irraa deeytee nawwaatini bakka irraan guuramne gadi nakaamini. Haala kanaanin ammoo isiillee ibsee fi artii tanaan jechuudha. Waan afaan isin jechuu dadhabsin isii dura dhaabbadhee waan isii jaaladhuuf namni nama jaalatu akkanatti ifa bee ija guutuun waan hin dandeenyeef gama sirbaa kanaanin firraa buqqaasa fixadheemmoo waan akka isin jeeti gara galeetiin nagaanchiisama. Waan uummata keessatti himuu barbaadullee akkasumatti gurra uummataatiin geessee quuqaaf irraa buqqiftaa jechuudha. Gama artistoota kanatti deeggaruutiin cinaa dhaabbachuutiin artistoonni walitti dhufanii tokkummaan deemuu irratti maaltu ta'uu qaba jetta? Asirratti wal tuffachuu hin qabnu, xiqqaa keenyas tuffachuu hin qabnu. Dhuguma amma nama tokko tokko artistootaan hin beekne keessaa yoo ta'e hanga tokko tokko jara gurguddaa amma dhuguma yoon dubbadda Qamar Yusuf Ali Birraa waliin hin ta'e kuma uummata dhagaanii farkan kana malee jara kan hundi amma wal qunnamneet illee jirra kaanillee wal beena bilbilaan illee wal beena. Asirratti waan argu jiru keessa dhuguma xiqqaa keenya nama kan lafaa ol ka'u kana ijaan hin millanne. Mucaan kun kan amma lafaa ol ka'u jiru kun waan bareedaadhaan dhufu baatus inumaatu nuti artistoota jenna if ol qabu malee tana gadi laallu. Kanaafuu wal guddisuudhaa fi wal guddisuu irratti wal kabajuu qabna. Xiqqaa keenyas kunani artisti jee if ol qabu artisti jechuun waan biraatii gurraa hawaasaati waan boonanii hin qabu jechuudha. Irra guddaa uummata keenya waan boonaan irratti argu jira. Kun tuffiidha jedhama waliin tuffatinaa wal haa jaalannu wal haa barbaannu haa tokkoofnu jedha. Artist Kadir Martuulleen akka kaas jajjabeessaa ture jette sirba isaa keessaa kam dhaggeeffattoota kam si afeer? Kan afeertisa keessaa yeroo hedduu isa sanniin dhaggeeffadha. Inuma walaloof yaadaloo waliin qindeessee inuma badhaase keeti hojii kanaa kanneen ni qaba. Asirratti sirbaan keessaa kan akka malee si jaaladhu. Imaanaa gooytaa imaana hajoorraa hedduuta. Namtuun irraan hirkamu ciyyoo sinii sirba joorratti hedduun dinqisiifadhaas hedduun jaaladhaas.
Rabbi yaa goytaako sitti imaanaa miti yoo nan jaallusanii Nagaan harki namtooni si jabala abbaanii Dhabuun ta'uu ejjatee yaa miti yoonii Naafi humni ishiif na oofte gargar nun baasin namni Naafi humni ishiif na oofte gargar nun baasin namni Omina hita ko kandamaka Almalem beino jalal dan inuma Magal maganiti Ori wa mararama Di baramiti koye Ilan raida Anilin sirati Ato imanama Jalala dugada woy woy Akarakan sum Imana goita imana minuti ginil minama yo jati rabbi khati irinte miti yotana ilminama yanni hama muti adin asiduma ilminama yanni hama muti adin asiduma Akkasuma sirboottan inni nama durana barreessee yookaan naakanneerraa immoo hedduu takka jecha lama yoon tuqe yaabboontuu daaddaatiyyaa as koomee hiriyyaa naabeekiyyaa jaalatoo si jaallachuu kiyyaa ammanumaan irraa tuqa kanallee isumaan naakannee hojjedhe achi haa garuu gadi hin dhiifne garuu kilippiidhaan hojjechuudhaaf hawwii qaba haalli namni jooyne sababa tokko tokkoofiin taa'u jira jechuudha. Waan biraa wanni silaa dubbadde jettu jirti. Wanni asirra dubbadhu takka dura irratti hawaasa keenyaa Itoophiyaa maraaf takka dura irratti tokkummaa jaalala sabaa sablammii firaafiriyyee dhaan wal filuu osoo hin taane tokkummaadhaan irra guddaa wanni agarru sabaa sablammii kummaarreedhaa jira tokkummaadhaan akkuma Amara Tigree silteedhaa jira Oromoo jira wali hin lolluu nuti tokkummaan jira wali hin dhabnuu nuti tokkummaan jira Itoophiyaan armee haadha hundumaa hammattuu mara jeetti fufa kanama durallee hojjedhe garuu haayee kanallee haali naamijjooyne akkana kanarratti immoo tokkummaan keenyaa fi jaalalti keenya cimuu qabaa sabaa sablammii waliin filluu wal haa jaalannu xiqqaa keenyaa guddifnu wal haa gargaarruu yaada jiru dhaamsa kanaan dhaamaaf. Hojii artii hojjettu kana keessatti namoota muuziqaatiin gammaatti hojjettu keessatti galateeffattu kan cinaa dhaabbatan yoo jiraate dhumarratti carraansiif kan. Ammas irra deebi'ee kaniin galateeffadhu Farahan Baddeessaati ammallee deebisee akkasuma obboleessa kiyya keenya akkan jaaladhu Shamizee yaadaan karaa hundaanis kan na gargaaru isa akkasuma ammas Khadir Martuu hedduu takka na cinaa dhaabbata na gargaaraas nama na waliin ture hedduu galateeffachuun barbaada akkasuma ammas obboleessi keenya Xahaa Usmaan Wadaay akka nam tokkootti illee nama gartee miti galateeffachuun barbaada akkasuma warroottan gartee hafanis maqaa isaanii dha'uu baadullee hedduu takka naaf galatoomaa umrii har'a keessa sinaa kanu naaf jiraadhaan jira. Wallisaa Shaggaa Gursum OBN FM Harar waliin turtii taasifteef uummata keetii wajjin waa seenaa keetis waan nu himteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu si galatoomfanna. Isinis waan isin affeertaniif galatoomaa hedduun isin jaaladha. Dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaa garee artii irraatiin wallisaa artistii Shaggaa Gursum waliin turtiin taasifne isin biraan geenya kana fakkaataa yeroo biraatis keessumaa biraa wallisaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa.
qofni taphadhu ansi malee biraan jaalladhu. Jarjarin bayyana jaa amtu dootu saddaan baracha. Jarjarin bayyana jaa amtu dootu saddaan baracha. Akka hamaa jiniina jaa laalacha mana ayaa qabdee diijacha. Akka hamaa jiniina jaa laalacha mana ayaa qabdee diijacha. Jarjarin bayyana jaa amtu dootu saddaan baracha. Jarjarin bayyana jaa amtu dootu saddaan baracha. Akka hamaa jiniina laalacha mana ayaa qabdee diijacha. Akka hamaa jiniina jaa laalacha mana ayaa qabdee diijacha. Waswasabii shakkii gadhiisi riskii rabbii kennaa diriisi. Waswasabii shakkii gadhiisi riskii rabbii hiraa diriisi. Ol godhadhuu lubbuu abdachiisi ana shaggaaqee gammachiisi. Ol godhadhuu lubbuu abdachiisi jaalallee gammachiisi. Waswasabii shakkii gadhiisi riskii rabbii kennaa diriisi. Waswasabii shakkii gadhiisi riskii rabbii hiraa diriisi. Ol godhadhuu lubbuu abdachiisi ana shaggaaqee gammachiisi. Ol godhadhuu lubbuu abdachiisi jaalallee gammachiisi. Meeqatam wal jinaan qabini kana moosan jettee binjingini. Meeqatam wal jinaan qabini kana moosan jettee binjingini. Namaaf sobamtee binjingini tokkicha jaalatti jibbini. Namaaf sobamtee binjingini tokkicha jaalatti jibbini. Meeqatam wal jinaan qabini kana moosan jettee binjingini. Meeqatam wal jinaan qabini kana moosan jettee binjingini. Namaaf sobamtee binjingini tokkicha jaalatti jibbini. Namaaf sobamtee binjingini tokkicha jaalatti jibbini. Yeah.